Ashama harkafuun daawwattoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin harkab jennaa oduu isinitti himna. Lixa Oromiyaatti uummanni gidiraa gibiraan hiraarfamaa jiraachuun dhaga'ameera. Akka odeessi maddeen adda addaa irraa nu dhaqqabetti yoo ta'ee fi gibiraa seeraan alaa lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa onoota hedduu keessatti uummanni maqaa gibiraan akka malee rakkataa jiraachuu keessumaa immoo aanaa giddaatti saamichi daangaa darbee bakkoota rakkoon nageenyaa aanichaa keessa jiru yookaan sarara diimaa jedhamuun beekamutti bakka mootummaan ofiisaa dhaqee funaanuu hin dandeenyetti ammoo daldaltoota magaalaa ayyaana keessa jiran irraa humnaan akka bakka uummata sodaa nageenyaaf bira gahuu hin dandeenye bakka bu'anii kaffalan taasifamaa jiraachuudha kan himame. Bakkoonni rakkoon nageenyaa jiru sarara diimaa jedhamuun beekaman gandeen kanneen akka Jaangirii, Dirree Guddaa, Alii, Caaliyaa, Waastii fi kan kana fakkaatan caasaan mootummaa deemee gaafachuu hin dandeenye gibirri mootummaa galuu qaba jedhamee dhibbentaa 3 kan barana yoo ta'u dhibbentaan 8.5 kan gandoota armaan olitti tuqamedha. Waliigalaan dhibbentaa 11.5 daldalaan magaalaa ayyaanaa keessa jiru baasuu qabu jedhamee ajajni darbuu jedhamee karaa itti gaafatama waajjira daldalaa aanaa giddaa ayyaanaa akkasumas qaamolee nageenya naannichaa wanni uummanni hiraarfamaa akka jiru maddeen nutti himaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma kana qulqulleeffachuufis nutis jiraattotaa fi akkasumas qaamoleen komiin irratti ka'e kana bilbilaan gaafachuuf yaallu bilbilaan milkoofne. Garuu ammoo dhimma kanaan wal qabatee yoo bilbile yookaan immoo karaan addaa fayyadamee arganne yaada isaanii kan isin biraan geenyu ta'a. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti hooggantoonni mootummaa 62 ol ta'an malaammaltummaadhaan tarkaanfiin irratti fudhatameera. Biiroon daldalaa magaalaa Finfinnee hooggantootaa fi hojjettoota gocha malaammaltummaa keessatti hirmaatan jedhee 62 irratti tarkaanfii fudhateera. Magaalaa Finfinneetti daldaltoonni 400 fi 70 kan jiran yoo ta'u lakkoofsi daldaltoota damee jijjiiranii yookaan sirna daldalaa keessaa ba'an 10,000 kan hin caalle ta'u biiroon daldala bulchiinsa magaalaa Finfinnee bara baajataa 2018tti hooggantootaa fi hojjettoota gocha malaammaltummaa keessatti hirmaatan 62 ol irratti tarkaanfii fudhachuu beeksiseera. Itti gaafatamtuun biiroo daldalaa magaalaa Finfinnee aadde Habiibaa Siraaj akka ibsanitti lakkoofsi daldaltoota magaalichaa 470 gahu bara baajataa kana keessa lakkoofsi daldaltoota sirna daldala keessaa bahan yookaan damee jijjiiran ilaalchise gaaffii dhiyaateef deebii kennaniin lakkoofsi daldaltoota hayyama daldala isaanii deebisan yookaan damee jijjiiran 10,000 akka hin caalle dubbatani. Kana malees daldaltoonni 24,000 ol daldala seeraan alaa irratti bobba'an irratti tarkaanfiin seeraa fudhachuu isaanii himaniiru. Raawwii hojii karoora baajata bara 2018 kan dubbatan aadde Habiibaa Siraaj hannaa fi malaammaltummaan haalaan hir'ateeraa jedhan. Garuu ammoo dhugaan isaa lafarratti kan mul'atu qaala'insa jireenyaa dabalatee gochaa hooggantoonni magaalaa tajaajila hawaasummaa keessatti raawwatan akka malee isaan iraarsuu uummanni ammoo darbee dubbatu. Naannoo Tigraayitti barattoonni kutaa 12ffaa qormaata biyyaalessaa fudhataa jiru jedha ministeerri barnootaa. Naannoo Tigraayitti barattoonni kutaa 12ffaa qormaata biyyaalessaa har'aa fudhataa jiru. Barattoonni kunneen giddugala qormaata yuunivarsiitiiwwan Finfinnee, Maqalee fi Aksuumitti fudhachaa akka jiranidha kan dhagahame. Ministeera deetaa ministeera barnootaa Profeesar Kindiyaa Gabrahiwoot akka miidiyaalee mootummaaf ibsanitti yeroo ammaa barattoonni gara kutaalee qormaataatti seenaniiru jedhan. Itti aanaan daayirektara olaanaa tajaajila barnootaa fi madaallii qormaataa obbo Tafarraa Faayisaa gama isaaniin qormaatichi jalqabuun carraan egeree dargaggoota naannichaa akka sirratuu fi barnoota isaanii akka itti fufaniif dandeessisuudha jedhaniiru. Barattoonni naannichaa 30 yoo ta'an yuunivarsiitiiwwan Finfinnee, Maqalee fi Aksuumitti waraqaa fi karaa onlaayiniin kan fudhatan ta'uudha kan himame. Barattoonni naannichaa sababa lolaa yookaan ammoo rakkoo nageenya mootummaa Itoophiyaa fi garee adda bilisummaa uummata Tigraayiin raawwatameen adda kutanii turan qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa giddugala garaagaraatti fudhachaa akka jiranidha kan dhagahame. Embaasiin Kolombiyaa kan Itoophiyaa jiru cufamuuf akka jedhu dhaga'ameera. Pirezidaantiin Kolombiyaa haaraan murtee dippiloomaasii fudhatanii dhufaniin Afrikaa keessaa biyyoota embaasiin Kolombiyaatti cufaman keessaa tokko Itoophiyaa ta'uu himaniiru. Bulchiinsi haaraan Kolombiyaa baasii mootummaa hir'isuu fi imaammata alaa biyyattii deebisee bocuuf karoora dippiloomaasii haarawaa diriirseen embaasiiwwan biyyattii kan biyyoota Afrikaa 4 keessatti argaman cufuuf yaade keessaa embaasiin Kolombiyaa Itoophiyaatti argamu isa tokko ta'uun dhaga'ameera. Gabaasni biizinesi Inside Afrikaa baase
akka jedhutti yoo ta'e pirezidaantiin Kolombiyaa kafilatamanii Abelardo Diilisi Perlaan kan nagaya torba bara 2026 taayitaa fudhatan tarkaanfii fooyyessa marsaa jalqabaa kanaan imbaasiilee 14 cufuuf karoora akka qaban beeksisaniiru jedheera. Kanneen keessattis imbaasiin Kolombiyaa Itoophiyaatti argamu kan Afrikaa Kibbaa, Gaanaa fi Senegaal keessatti akka argamanidha kan dhaga'ame. Tarkaanfiin imbaasii biyyattii cufuu kun imbaasiiwwan Kolombiyaa kanneen Aljeeriyaa, Azerbaajaan, Barbadoos, Kuubaa, Cheek, Haayitii, Hangarii, Maleeshiyaa, Nikaraaguwaa fi Roomaaniyaa keessa jiranis kan dabalatudha. Akka gabaasa kanaatti yoo ta'e fi bulchiinsi haaraan biyyattii kun qoonsiilaawwan 15 cufuu fi qophii imbaasii Paalistaayinitti banuuf karoorfame ture dhaabsisuufis kan karoorfatee jirudha. Jijjiirama caasaa kana Deelaasii Ispereellaan akka ibsanitti tajaajila dippiloomaasii Kolombiyaa caalaatti milkaa'aa gochuu fi qusannaa argamu gara dhimmoota biyya keessaa kan akka eegumsa nageenyaa, fayyaa, barnootaa fi misooma bu'uuraatiif deebisuuf kan yaadamedha jedhaniiru. Gabaasichi cufamuun imbaasiilee kun jijjiirama guddaa imaammata alaa Kolombiyaa wajjin wal faana kan raawwatamudha jedheera. Deelaa Ispereellaan hariiroo dippiloomaasii Israa'el wajjin ture deebisanii fooyyessuun akka pirezidaantii bara taayitaa isaanii xumuran Gustaavo Petro utuu hin taane imbaasiin Kolombiyaa Teel Aviv irraa gara Yerusaalemitti deebisuun daldalaa fi nageenya irratti Israa'el wajjin waliin hojjechuuf waadaa galleerraa jedhaniiru. Pirezidaantichi akka dubbatanitti yoo ta'eef imbaasiileen cufaman Kolombiyaan biyyoota kanaan hariiroo dippiloomaasii guutummaatti adda murti jechuu miti ka jedhan. Kanneen keessaa Kuubaa fi Nikaraaguwaa qofaa pirezidaantiin hariiroo isaanii addachituuf kan murteeffamedha. Raawwii kanaan mormitoonni fi lammiileen Kolombiyaa biyyoota imbaasii isaanii keessa cufame keessa jiran imbaasiilee ollaa jiran irraa tajaajila qoonsilaa akka argatan ta'a jedhameera. Gabaasni kun akka beeksisetti karoorri imbaasiilee cufuu kun sochii dippiloomaasii Kolombiyaa Afrikaa keessatti mul'atu caalaatti hir'isuuf lakkoofsa ambaasaaderoota biyyattii ardichi irratti hir'ina guddaa uumaa jedhameera. Gabaasichi dabalataan tarkaanfiin kun Itoophiyaa fi Afrikaa irraa guutummaatti adda ba'uuf osoo hin taane hanqina baajataatiin teessoon ji'oopolitikaa jijjiiramaa jiruun wal qabatee xiyyeeffannoo dippiloomaasii deebisanii ilaaluu kan agarsiisudha jechuun himeera. Balaa kirkira lafaa Jaappaanitti mudate naga ammaatti namoonni 13 du'uun dhagahame. Ministeerri muummee Jaappaan Sanae Takaayichiin balaa kirkira lafaa kibba lixa biyyattiitti mudate naga ammaatti namoonni 13 du'aniiru jechuun himaniiru. Lubbuu baraartonni hedduun bakka balaan mudatetti bobbaafamuun hojii saffisaan hojjetaa jiraachuu ibsaniiru. Giddugala gabaa guddicha Kimaamoto jedhamu keessatti namoonni hedduun gamoo jijjige jalatti guramanii kan jiran yoo ta'u, lubbuu baraartonni namoota kunneen baraaruuf yeroo wajjin fiigaa jiru. Duraan qondaalli Jaappaan tokko iddoowwan balaa mudatetti namoota du'anii fi miidhaman lakkoofsi sirrii himuun rakkisaa ta'uu himaniiru. Namoonni hedduun achi buuteen isaanii dhabamus dhaga'ameera. Balaan kirkira lafaa odola Kiyaasu jedhamu keessatti mudate kun magnitiyuudii 6.8 ta'uu jaarmiyaan Ameerikaa Geological Survey jedhamu ibseera. Balaan akkanaa kun waggaa 75 keessatti yeroo jalqabaaf arguu jiraattonni himaniiru. Ameerikaa fi Iraan ammas walaleeluutti deebi'aniiru. Iraan misaayila balastikii hedduu buufataalee Ameerikaa baha giddugaleessaa jiranitti dhukaasuu ajajni giddugaleessaa Ameerikaa ibseera. Iraan aleellaa tasa raawwachuuf misaayila hedduu dhukaasuu kan ibse waraanni Ameerikaa misaayilota Iraan hunda qolachuu beeksise. Gama biraan immoo waraanni Ameerikaa fi kan Saawud Arabiyaa hidhattoota Iraaq keessatti socho'anii fi Iraan deeggaramuun aleellaa diroonii buufataalee annisaa Saawudii irratti gaggeessan haleeluu ajajni giddugaleessaa Ameerikaa dabaleereera. Ameerikaa fi Saawud Arabiyaan bakkeewwan qiyyaafannoo fi meeshaalee waraanaa shororkeessitoota baha Iraaq keessatti argaman haleeluu ibseera ajajni Ameerikaa kun. Iraanii fi Ameerikaan deebisanii walitti dhukaasuun isaanii sagalee dhukaasaa guyyootaaf dhaabbatee fi abdii marii bifa haaraan deebi'ee galee dhaamsuu danda'a jedhamee sodaatamaa jira. Iraanii fi hidhattoonni ishee deeggartoota Iraaq keessatti socho'an haleellaa gaggeessaniin hin dhaaban taanaan tarkaanfiin waraana Ameerikaan fudhattu laalessaa ta'a jechuun ajajni giddugaleessa Ameerikaa akeekkachiiseera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu har'aaf qabanne kanumaan goolabnaa waan nu daawwattaniif horaa bulaa.